waan jedhe gaafiree futira deemina nuti Iyyasuus akka wangeela akka macaafa akka quraana akka kuumoofa haarawattis Yesuus nama jenna malee waaqan jennu waan sin jedhe reefu yaadatta liban tiizu qoy in yaadatta Maariyaam mucaa deesse kana ka dhiira isiitee kana mucaan kun waaqayyotti beeytimoo ilma nama ta'e beeyti ragaa wajjinaa kan tammas. Thank you. Bakka ishi si deebisa. Gobas. Cufanne sirana deebi ragaa wajjin. Namooti kabira mute godhadhaa please. Mute gochisiisi meestas. Mute godhadhaa. Shiro. Yeah. Okay. Maariyaamii fi Yoosefis ta'ee Yesuusin akkamitti beeku turanii naan jettee jalqaba irratti yeroo inni dhalatu daa'imummaa isaa dhaqaasee akka namummaa isaatti beeku garuu akka ijoollota kan biraa kan taane beeku. Maaliif ergama Gabreeliin erga dhufee abbaa saba hundumaa jedhamee kan waamamu sana suutas immoo waaqayyo ta'uusaa barachaa dhufaniiru baay'ee. Garuu Maariyaam waan jedhe garuu Maariyaam Yesuus ilma isii beeyti moo waaqa isii beeyti? Dhaggeeffadhu kaa sitti maan jedha mucaa addaa akka ta'e beekti garuu waaqa mucaa addaati haatu ansan isin jenne mucaa akkamii beeyti isin jenne Yesuus nama jedhamu kana ilma isii ta'uu beeyti moo waaqa isii ta'uu beeyti? Eole ilma isii ta'uu beekti mucaa ishii ta'uu beekti. Amen. Okay, na deebiste bar. Qaal baqal na deebiste ibaqal itti xeetin dabali kana dabas. Okay, ilma isii ta'uu beekti moo liban ko please bannat waaqayyo sii duu jedhe jecha. Irra deebiinsi dubbadha bar. I'm asking direct question, you answer direct, simple. Waan jedhe Libaanoo ko maal taate bara meeqa sai ilama ta'u waa dhugaa fudhachuu deemi malee challenge hin jedhin dhugaa yoo yusni infata. Okay, let me ask you again. Maariyaam gaafi namni hundi dhaggeeffata jiran barreessaa isinis Maariyaam Yesuus barreessaa jiran Amaariffaan Ingiliffaan Oromiffaan afaan beeytanitti barreessaa haa dubbisu barreeffama sammaliin barreessina. Question ima guddaa miti kun ustaas Libaanoo ko namsi jaalanna Libaan ko maal taate. Liban Yesu dhaggeeffadhu harmeen tante Liban kana dhiiratti beeyti moo dubartii beeyti harmeen si dhalteeti? Si deebise ani Yesuus no harmeen tante jatana dhalte ammuas kana ilma siititti dhiiratti na beeyti harmeen tante ati dhiira si beeyti moo dubartii si beeyti? Maa bal'ista ustaas deebisee anooti Yesuus okay hayyee ragaan akan isin jenne ragaa yeroon si gaafa dhudhufo jechaati yetture ragaa Maariyaam Yesuus Kiristoos ilma isii ta'uu beeyti moo waaqayyo isii ta'uu beeyti? Yeroo deessetti Maariyaam mucaa ishee ta'uu beekti nama ta'uusaa beekti suuta gur Maariyaamiif Yoosefii waaqayyo ta'uusaa baraniiru. Naa deebiste hinde bakka waaqayyotti dhufa Maariyaam ilma isii ta'uu ilma dahuu nama ta'uu beeyti. Full stooppii hin goonean dhaggeeffadha yoollee ani naa godhe irraan deebee gaafadha ustaas jettuma dhiisa akka qorxummii aloollatanii na harka seentee jirta dhufu jirta fiifu aadaa harkisaa jirta. Ani waan jedhutti irra deebeen si gaafadha. Ummatan dheere isinusaa waan sekendii takka deebida mini sekendii deebisnu sa'aat akkasitti hin goonu liiboo ko waan jedhe Maariyaam irra Yesuus namni beeku jira biyya lafaa kanarra nama ta'ee chukeedha akkas Maariyaam harmee teetira namni si beeku jira harmee teetira maatii tanteera namni irra si beeku jira akkuma namaatti beekti ustaas afaan maa deebita liibu kanumaafin si wajjin haasa'u beetan jaaladhu yeroo baay'ee. Gizee waa silafatan harmee tante let me ask you akkaataa dhaloota keetiitiif waan ati taateef waan harmeen irra mudatte harmee tante tasideetti irra namni si beeku ni jira waa'ee keetiitii fi eenyummaa kan kee rabbi gaditti. Harmeen kiyya hagana beektuun beekti. Dura cufadhu yookaan bootaa banaan hudhiis hin danda'u kanaan dhukkuba sukkara nutti hin kaasin. Gizee si gaafanna dhiibaan. Akkatti barbaadutti si deema taanaadhaan si wajjin wal falmaa hin jiru. Waan jedhe biyya lafaa kanarra maatii tante haadha abbaa keetirra waaqayyoo godhatti namni eenyummaa kan kee idimee kan kee guyyaa dhalootaa kan kee si beeku jira waan ati taate hunda. Harmeen kun na beekti sirriitti akkuma namni kaanis na beekuu danda'a. Gaafii siif hin galle ni jira moo hin jiru harmee keetirra. Okay, is anyone knows more than your mother who give you birth?
Bakka isheen na beekti namni kan biraas ni beeka. Sirrii miti ammallee afaan Oromoo siif hin galu Ingiliffaan siif hin galu. Isheen na beeka. Abbaan kiyyaas na beeka bara. Waan siin jedhe okay maatii teetiin jedhee badhiiseetiin harmee teetitti zooroo si deebise okay. Harmee kun waa maalattaati. Aadaa fi abbaa kee okay. Ishi suuta jedhe. Sirriitti kan na beeku isaanii. Suuta kana booda sin gaafadhu. Wallahi kana booda sin gaafadhu. Yoo sirriitti gaafa kana hin deebisne yoo gara biraa iyyite si wajjin naasawu. Iska maxarashaa si ma dhaggeeffadhu. Itti maa jedhe yaa na dhaggeeffadhu. Harmee keetii fi abbaa keetirra namni si beeku ni jira biyya lafaa kanarra. Yaa abbaa harmee koo abbaa kun na beeka yaa. Goobas hayyee Maariyaam irra namni Yesuus hin beeku biyya lafaa kana jira. Maal jechuudha gara sanaa hin waa'ee Maariyaam kan deebisi akkasuma si gaafadha. Yeroo deettu yeroo cimiinfattu rakkattu akkaataa itti dhalate gadaameessaa keessatti isii godhee ture kana mucaa kana namni Waaqayyoo gaditti Maariyaam irra beeku jira akkuma harmee teetiif abbaa keetii namni si beeku hin jirre ni jira yookaan hin jiru. Akkuma namaatti akkuma namoonni biraa ilmoo isaanii beekanitti hin beekti isheen. Namni sirra beeku hin jiruumi namni sirra beeku hin jiruumi. Akkuma namni tokko ilmoo isaa beekutti beekti namni sirra beeku hin jiru. Amen. Thank you. Goobas Maariyaam Iyyasuus dhalte kana mucaa guddiftee nyaachiftee hoosiftee kana Waaqayyo jettee yaamti moo ilma koo jettee yaamti? Thank you. Bakkatti mucaa koo jettee waamte sin jirti si galee isheen akkasii jedhe gaafiin kiyya akkasii miti mallattoo gaafiin itti godhee si dhiise no gaafiin kiyya akkasii miti Maariyaam liibaan kan koo please maatii nu jeeqin naan jedhani waan sin jedhe Maariyaam mucaa deette nyaachifte dhuusite gadaamessa baadhattee hoosiftee irraa qulqulleessitee olii gad deemtee guyyaa inni dhalatullee iddoo mooraa gartee horiin warraa nyaachuu darbite kana mucaa koo ilma koo jettii moo Waaqayyoo koo jettiin akka macaafaatitti Maariyaam. Mucaa koo ittiin mucaa koo jettiin. Okay goobas thank you naa deebiste namni sarra beeku hin jirtu ati irraan beeytu. Barattoonni isaarraan beekan isiirra namni beeku hin jiru. Keessa hin deebiin kaa na dhaggeeffadhu amma bakka galchu ijoo gaafii kiyyaam gana fixu goolii galchuu deemna kubbaan deemu jira galchuu qabna. Mana immoo mana kiyyattee waan itti namanne natti naasin irratti. Manni kiyyaa miti manni mana faraani. Anaafetis keessummaadha. Mana kiyyaa kanaafiyyuu waan si jedhu. Galuuf deemna kan. Yaada kiyya sana. Xumurree bara achi booda feetu waan feete dabale Aaroon kee reega gaafii na deebiste akka feete godhe Maariyaam irra namni beeku hin jiru naan jette Yesuus ilma koo jettiin naan jette Maariyaam ilma koo oguu jettuun ni sobde moo dhugaadha. Arabasuma deddeebisee maal mucaa koo itti ilma koo itti waamaa ture. Kunoo yoo mucaa faraan duballee ni jira. No in sobdi moo dhugaadha maal ammoo ustaas. Okay dhugaa dubbattee mi dhugaadhaa miti mucaa isiitaa miti mucaa isiitii mi. Haadha isheen maal kun waan ol gaafachisa. Kan haadharran beeku jiru. Okay. Atiitu Maariyaam irra martee Yesuus beeka? Maal jette maal? Liibaanitu Maariyaam irra Yesuus beeka? Ustaaz gaafii kana isheerra namni waa'ee Yesuus hin beeku jira naan jette. Maariyaam macaafa kana masi gaafadha ilma koo ta'e bakka takka Maariyaam Yesuusin Waaqayyoo koo jetteen bakka takkatti ilma see kan ilma jetteen bakka takkatti Waaqayyoo jetteef sagaddeef jira bakka takka Maariyaam. Ani sittiin jedheera kana. Hin jenne. Ati mucaa Maariyaam kana kan ilma isii ilma Maariyaam kana kan mucaa koo jettuun kan isiin deette kana Waaqa jettaan moo nama jettaan akka isiidha. Thank you. Galatoon. Maariyaam na dhaggeeffadhu. Diktaatariin ta'in baay'isee hardi. Gaaffiin gaafa deebisi ka. Dhaggeeffadhu ka. Maariyaam akka mucaatti Yesuus Kiristoos namadha akka mucaa isheetti akka namni takka dhalatu kamittiyyuu guddate Yesuus soo isheen haadha akka haadha. Natti lallabin gaa lallaba dhiisi ka gaaffiin gaafa jalaan waan nama meeshaa jirta. Dhaggeeffadhu ka. Mucaa Maariyaam kanaan sin jedhe gaaffiin kiyya siif hin galle laa mucaan qabaanu maal naataa mucaa naataa. Waliigallee waan siin jedhe Maariyaam Yesuusiin mucaa koo jettiin mucaa beeyti namni sirra beeku hin jiru liibaan Maariyaam irra beeku. Maariyaam Waaqayyoon beeytu ilma isiitii Waaqayyoo addan beeytu yoo jette raganaa kanita. Waan jedhe mucaa Maariyaam si ilma Maariyaam kana ati ilmi isiidhaa kuni mucaa koo jettuun kan isiin Waaqan jenne kan isiin saganneef kana ati Waaqayyoo keeti moo nama akkuma isiin nama jettee yaamtati. Waaqayyo ta'uu isaa iddoo isheen itti barte sitti agarsiisa dura. Isheenii bartee siin jenne. Waaqayyo ta'uu isaa dhaggeeffatu kan Waaqayyo nama haaraa galgala dubbisaati. Yoo sobeen hambuusa gaafa dubbisa. Eenyu ni ara kamin
Bareedduu moo? La hadheessaa moo maal jedhu kana? Hadheessi jedha. Hadheessi. Itti afaan kaa'ee jechuun argee kanatti hadheessi jechuun. Ayyee hadheessi. Akkam jirtu? Nagaha. Baddeessaadha moo hadheessaadha kasii achii kun? Jirra maal godhatta isa dhiisaati garuma gaafii deema. Kurba dubbisu jira. Kaami kaa jechuun taata kaa isin baantan kami? Kaama viidiyoo beekana? La isuma kanatu baddeessa simiti baddeessaa son taate hadheessaadha. Hadheessituu jedha. Hadheessituu. Baddeessa cufadha simiti. Hadheessitu jirtaa? It's okay. Hadheessitu? Yoo hin jiraanne sin buusaa? Okay. Maka. Atau gaafa fadhee dubbatu. Miira keessa gogaa. Okay. Liibaan walii galle ustaata. Liibaan Maariyaam Yesuus waaqatti hin beektu ilma hojjettiini namatti beektiin aan jedhe. Tole. Maariyaam irra namni tokko egaa biyya lafaatti waaqayyoo gadi ittiin beekne bakka biraatti ittiin sii deebi'a. Waaqayyoo abba. Ani waaqayyotti hin beektu tootaalii Maariyaamiini. Maariyaam waaqa jettee yaamti moo nama ilma jettee yaamti Maariyaam? Naa deebistee irraan deebii waan Maariyaam. Irraan deebii Liibaan. Umurii isaa ijoollummaatti mucaa ishee ture beekti gin booda waaqayyo ta'uu isaa baranii guyyaa keessa waaqa jijjiirame. Guyyaa keessa waaqa jijjiirame. Waaqayyo ta'uu isaa baranii si jemmera akkam ijoollota kan biraatti ilaalan ture isaan mucaa adda. No ansan siin jenne yaa Liibu. Yesuus Kiristoos guyyaa dhalatee harkaa qabdu kan harkaa akkana goggootu kana waaqa akkas goggoru jirti moo mucaa isiiti? Ustaaz Adikoo yeroo isaa adda qoodisii shimaan yaa Liibaan guyyaa mucaa gadaameessaa keessaa gabbu'ee ofii guyyaa tokkoffaa guyyaa lammaffaa sadaffaa harmoosiif akkana gootee guyyaa iddoo maali mooraa horii irraa nyaatu darbite san namachi darbite moo ilma isii darbite moo waaqa? Baqa mucaa ishee. Mucaa isheeti allaqee ka dhaabi ka mucaa isheeti. Okay. Mucaa ishee kuni mucaan Maariyaam kuni mucaan Maariyaam achi darbite kun waaqayyo ati akkuma isiiti nama mucaadha jettee amantamoo waaqayyoo kan kooti jettee amantaati? Hierarkii isaa eegnee maaf hin deemnu dubbii kana ustaaz? Maanaan deebistu maa sodaata? Mucaan Maariyaam kun mucaan isin iddoo mooraa horii darbite kun waaqa kooti jedhi kan sodaatini? Wal eeka ustaaz wal dha'uu deema dubbii Maariyaamii fi teetii wal dha'uu deema. No gaafa ijoolleen dho'i eessa wal dha'e? Fakkeenyaaf Maariyaamiini cidha qaanaa. Ishee amma jette deebisaati isin yaadu sabboodde isaa amma gaafattan isin yaa deebisa. Amma kana naa deebisi. Maariyaamtu sobee mucaa koo jetti nama beeyti Maariyaamii. Mucaan Maariyaam guddiste harkatti guddifte kan hoosifte fuutee iddoo mooraa horii darbite kuni mucaa isiitiin aan jette. Mucaan isii achi darbite kuni waaqayyoo keeti moo mucaa Maariyaam sii taatoo? Waa'ee mucaa haasaa jirta yoo ta'e. Maaliin haasaa jira? Sadarkaa mucummaatti haasofna yoo mucaa. Gaafii isaan si gaafatanii ifa si godhu si galuu yoo ta'e kan isheen achitti darbatte sun mucaan lafa dallaa horii kee dhalate sun waaqa keeti moo nama dhaasiin jedhe. Baqa waaqayyo koodhanni garuu gabaabaa dhaggeeffadhu. Okay, hold on. Naa deebiste. Maaliif rakkita ulii garuun dubbii keetti dabaluu deemta. Mucaan Maariyaam baadhatte mucaan Maariyaam kan isiin mucaa hojjettuun namatti beektu hoosiftee guddifte iddoo mooraa horii dhalate san achi darbitee biraa deemte san waaqa keeti. Tole mucaa Maariyaam deette kana ergamaan waaqayyoo irraan beeku jiru. Ergamaan waaqayyoo mucaa Maariyaam kana namatti beekama waaqatti beeka. Dubbiin kan keessaa baasuu deemu nama kijiba kan keedan taatee feetu waaqa siif ta'a keetti badhiifna ka ergamaa waaqayyootti ittiin dhufan. Eeyolle ammati tokkoffaa hootiin ta'in baay'ee irratti taatee haasaa harta. No waldatti namni waldatti akkanama waldaa jiruuti baran waldatti lallabattiin jira. Kanuma qofa naa deebisi waan ana ooluu guyyaa fi qabbanaa guyyaa. Kanuma qofa deebisiif kana masii jira. Qofa naa deebisi. Wallaahi qofa naa deebisi. Yoo na ficcisiisaan jiru bar. Ficcisiise. Naa ficcisiise. Mucaan Maariyaam kan mooraa horii darbitisan waaqayyoo keetti siifaa ta'u. Uummata hin deebistu bakka. Okay, haa taajjabani kanumaafuu dhufani kanuma barbaadna haa taajjabani jarri. Naa deebistu mucaan gartee Maariyaam deette kana ergamaan waaqayyoo kan waaqayyoo biraa dhufe kun gana dubbii waaqayyoo ittiin dhaqa ittiin dhayne gana Museetti raajota hunda ittiin dhaqa barattoota isaatti gana dhaqa ergamaan waaqayyoo namni rabbii gadi beeku hin jiru Maariyaam irrallee isaa beeka. Ergamaan waaqayyoo dubbiidhaan isii gammachiise kuni mucaan dhalatu kuni kan Maariyaam irraa dhalate kuni namatti beekamoo waaqatti beeka.
Na waaqatti beeka. Waaqattis namattis beeka. Ragaan akan ergamaan Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin ergamaan Waaqayyoo kun Waaqattis namatti beeka takka mucaan ati deeltu kun namaas Waaqas kan jedhe ragaan akan waan takka tabiraan dubbate fixadhe. Thank you. Wangeela Luqaasiin nanna. Hin baasna. Si baasa. Na dhagaartanii? Qaas boqonnaa 2 lakkoofsa. Boqonnaa 1 lakkoofsa 32 dhaanni. Qoy. I'll show you. Iddanii jaarraa kaasee dubbisiif. Gubbaarra achirraa. Rakkoon hin jiru. Ragaa kiyyaanatu fidataa. Achirraa kaaseen dubbisa. Dhaggeeffadhu. Situ naa filamiti ustaaz yoo kabaja namummaa walii qabna ta'e. Namaani qabnanii sintuu hin eebboo si arrabsutti jiru. Wallahi sin arrabsine. Jechuun lallaba kiyya qofa taate. Asii kaasi naan hin jedhini ragaa sii kenna. Diidem dhaloota achirraa eegalaa bar waan isaa dubbisa ka. Hin fedhu. Wangeela galee. Barbaade dubbisa. Iddoo barbaade anis akkasumas si godha. Akanumaan si faalleessu deema. Ishi dubbisi. Bakka dubbisa dubbisa. Bakka feete dubbisa. Anis bakka fadheen dhaqaa gana warra kunna. Yaa lakkoofsa 30 kaaseen dubbisa. 30 kaasee dubbisa. Ani immoo 20 jarra hin dubbisa, okay? Ustaaz eeyolle ela gaafa dubbisi. Yemmus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo bira ayyaana argatteetta hin sodaatin kunoon ulfoofta ilma sindeessa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii moggaasi inni guddaa inta ilma abbaas jedhamee in waamama Waaqayyo gooftaanis teessoo baabilii isaa Daawit in kennaafi jedha. Fixxee age itti fufeesii dubbisa. Maal ta'u ga'een adeeme mee eessatti ergamaan Waaqayyo eessatti akka jedhe Waaqayyo nama deessa kan jedhe qofa ni jira naan jette hin sobde hin jiru asitti. Si dubbisa ustaaz si dubbisa hin fidnean. Kana bira dabartee dura ni sobe kana dura dabartee. Hin fidnean dubbisaa jira. Bakka amma dubbiste kun si galee dura. Bakki ani amma dubbise ka'umsadhaan hin fidne soddomii kun siigale soddomii kun maal jedhe yaada na dhaggeeffatu takka kontekstii waan kanaatu hojii deemna dubbisaa na himaa deemta dhaggeeffatu yommus ergamichi isheedhaan eenyuun nama dhaggeeffatu No, hin fidne kaan ani lakkoofsa 31 kaase eessa dhaabuu deemta bakka dubbisii dhaabetti boodan sirraa fuudha eessa dhaabda. Baqa, thank you. Eessa dhaabda? Eessa dhaabuu deemta? Eessa dhaabda? 35 irratti dhaab. Dubbisii dhaabe waa takka ittiin dabalee dubbisii fixe eeyyee dubbi. Baqa ila argite ugguraarta waa takka ittiin dabalee na ijaarta. Eshi. Itti dabaluu feetaati? Sila? No, yaada ko. No, hin dabaluu jedhe kaa. Hin dabaluu ayyee hin dabaluu jedhe ittiin dabaluu jedhe kaa. Waan hin baane. Jecha kee ittiin dabaliinis hin jechuudha bar. Dubbisi. 35 gee. 34 dubbisi. 34. Yaa. 33 si dubbisa sana si dubbise Waaqayyo gooftaanis teessoo baabilii isaa Daawitiif hin kennedha. Mana Yaaqoob irratti bara baraan in mo'aa barri mootummaa isaas dhuma hin qabu. Barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. Kana jechuun dubbisa kana jechuun fiixi dubbisi ittiin kini waan barreeffama hin barbaadu dubbii kan kee harkaan fudhu dubbii kan kee dubbii caafame malee dubbisi fiixi ka 35 yaa dhaggeeffadhu yaa mana Yaaqoob irrattis bara baraan in mo'aa barri mootummaa isaas dhuma hin qabu. Maariyaam yommus anoo jettee baqattoota fixeera 33 irratti fixe. Manni Yaaqoob eessa? Bara baraan kan mo'u. Kanuma takkeetu wallaahi nagaraa dubbatte wallaahi fixe. Bara baraan kan mo'u bara baraan kan jiraatu only God. Maal lallabuu deemta bara baraan maal jiraate du'e guyyaa sadii kan ajjeesan eenyu anaaf fixata mariisi fixatte dubbistee mi waan siin jedhe dhaabbadhu irra osoo waan kana hundi dubbisu dura waan siin jedhe ergamaan Waaqayyoo Yesuus Kiristoos mucaa deessu kana Waaqayyoos namatti beekamoo ilma namaa akka deessu beekan siin jedhe deebise amma nan dubbisa. Thank you. Thank you naan jedhin deebise. Waaqayyo No. Gurba Liban don't be like don't run the bush hit the nail again. Waan siin jedhe ergamaan Waaqayyo abbaa biraa dhufe Maariyaamin gaafa gammachiisu Waaqa deessa jedhee immoo ilma deessa jedhee nama. Thank you. Siin hin jedhe gaafin si gaafadhe. Thank you kan
No, tara ilma deessa jedhee mention god no hold on let me ask ustaz namni gurraan wal ilma deessa jedheetu dhaggeeffatu ilma deessa ilmichi eenyu akka ta'e moo dubbate wal dadayta kana waan sin jedhe irraan si deebi'a ergamaa waaqayyo isaa dhufe ajira deem answer my question waaqayyo bira eenyu bira dhufe waaqarraa Maariyaam bira dhufe maaliif dhufe ergaatti muu dhufe ergaa maali ergaa maaliin maal dhore ergaa waa'ee Yesuus ergaa maaliin dhufe maal qabatee dhufe waaqayyo abbaan ergaan itti kenneti maalitti kanne waaqayyo maalitti kanne maal Maariyaam geessi jedheen waan nama macaafa qulqulluu irratti sitti dubbadhe naa deebisi sodaatin biyya lafaa maal taasise waa'ee sodaatin atti fira waa'ee Yesuus itti muu dhufe okay ergamaa okay ana si jedhe eega sodaatte ergamaa waaqayyo ergamee waaqayyo abbaa biraa dhufee miti yaa waa'ee Yesuus itti muu dhufe hold on na jala abuun deebisu na rakinka yoon si gaafadhe deebistu gaafaan an jedhu naafaan ergamaa waaqayyo biraa dhufee miti biyya lafaa Maariyaam bira yaa oduu sana ilma akka deessu itti himeemi yaa ilma bakka deessu itti hime yaa waaqayyo akka deessu moo ilma akka deessu itti hime ilma jedhee waame ilmichi eenyu akka ta'e garuu eenyummaa ilmichaa dhaabbadhu ilma deessa jedhee malee waaqayyo deessan jenneen himi ilma deessa jedhee ilmichi waaqayyo ta'uu ibsa asumatti deebi'a no waan sin jedhe ilma deessa jedhee immoo ergamaa waaqayyo waaqa deessa jedheen yaaddu biroo Maariyaam yaggeeffatu ilma deessa garuu ilmichi eenyummaan isaa waaqayyo ani garuun jedhu achirratti garuun jedhu matsaafa irratti garuun jedhu ilma deessa jedhee immoo na dhaggeeffadhu ilma deessa jedhee immoo waaqayyo deessa jedheen yaa goobasii kiyya Yenimse ustaz atis kana kirraa dubbisu ilman deessa waa'ee ilmichaa aboo milikkatu cufadhu ati nurra mitiku waa'ee ilmichaa liibaan waa'ee ilmaa jechuu irratti ilmaa jechuudha ergamaan waaqayyo Maariyaam ilmaan isii gammachiisu dhufee miti ilma deessa jedhee waa'ee ilmichaa ilma deessa jedhee immoo waaqayyoon deessa jedheen maal ustaaz amma kuni illaa mucaa kana yoon gaafadhe amma naa deebisa waan ati akkana si rakko annin beeka waan rakkachuu deemtuuf goolitti galuu deemtu ergamaan waaqayyo no liibaan an kana booda sa'a I don't want to waste my time ati westuma sa'a nu jedha dhuftee garee shaadaa sa'uma westii godhuu malee waan biraatii miti waan sin jedhe ergamaan waaqayyo Maariyaam biraa gaafa dhufe misiraachoo oduu gammachuu tana gaafa tifa dubroon ni deessa ilma deessa jedhee immoo waaqayyo deessa jedheen gaafa waaqayyo biraa dhufe waaqa kam deessiisa thank you sin jenne gaafi deebisi si deebisa maarra dhaggeeffadha naa dubbisa cufat narra dubbistee naa dubbisa akkana jedha bakkuma dubbisa kanaan dubbisa dhaggeeffadhu yommus ergamichi isheedhaan eenyu isheen dubbisi itti fufee ustaaz sirrii ma jirta eenyu isheen hin beektu isheen harmeeteeti moo eenyu isheen Maariyaam miti okay Maariyaam yaa Maariyaam jedhe yaamee lallabe yaa Maariyaam waaqayyo maal jedhe waaqayyo biraa eenyu biraa dhufe ergamaa waaqayyo kun yaa Maariyaam jedheen kuma namni gartee yaa liibaan namni waa namatti himu yaa Maariyaam waaqayyo biraa ayyaana argatteetta jedheen hin sodaatin akkana boo hin sodaatin jedheen waaqayyo biraa ayyaana argatteetta kunoo in ulfoofta ulfani beeytanii garatti godhachuu hin ulfoofta ulfeessee ni himta ganaan si gaafadha ulfeesse hin himta hin ulfoofta jedheen ulfeesse himuuf qabda hin ulfoofta gartee hin ulfoofta ilmaas kun olaal akkuma akkana jedhu kana ilmaas indeessa jedheen hin sobe ergamaa waaqayyo deessa jedheen moo ilma deessa jedheen yaa Maariyaam hin ulfooftaa beeki eega ulfooftee ilma deessa jedheen qaama ulfeessee fi waan isin deessa qofa natti himi allaqe okay ustaz carraan laata eessi kanne qaama eenyutu ulfeessee hin ulfoofta jedhan akka itti ulfooytee fi nama ulfeessee fi waan deessan qofa naa himi fixadhe ustaz baay'ee kuni ishi
Galatoomi garuu gaaffii kana intani mamna gaafatteetis kan inni jechi kan isin jechaa jiru an ergamaan sun ilma hindeessaa maqaa isaa Yesuus jettee moggaasta jedheetu waa'ee ilma sanaa immoo gadi siqee ibsaa deeme. Ilmichi eenyu akka ta'e ibse. Ani ilma isa jedhu waa barbaadda yoo ta'e eenyu ulfeessee maal deessee qofa naa himu. Eenyutu ulfeesse? Hin ulfoofta jedheen miti. Yaa. Maal ulfoofte eenyu ulfeesse? Ishi ulfeesse afura qulqulluudhaan ulfoofte eenyuun ulfoofte? Okay, afura ayya tole sin cinqu afura qulqulluun ulfoofte maal deesse? Na cinquu miti kun waan na cinqu. Maal deesse maal deesse? Ilma deesse. Gobas ergamaa waaqayyo akka ilma deessu itti himee way sabe ni ulfoofta ilma deesse jedheen himi ilma deesse miti. Ilmichi garuu eenyu akka ta'e immoo itti hime. Ilmichi qokke akkas ilma deesse amma ergamaa waaqayyo ilma akka deessutti Maariyaam ilma akka ta'e ilma si beeyti ergamaa waaqayyo ragaa harkanne ilma akka deessutti waaqayyo abbaanoo waaqayyo abbattiin dhaqa waaqayyo abbaan Yesuus kana waaqatti beekamoo nama yookaan ilmatti beeka. Waaqayyo abbaan ilma isaatti beeka. Waaqayyotti hin beekumi Yesuusin akka waaqa ta'e hin beekumi. Na dhaggeeffadhu. No sin dhaggeeffadhu. No. Ansan sin hin jenne itti fidda ilma jechuun waaqa jechuudha kan jiru waaqayyoon abbaan haa dubbatu waaqayyo abbaan Yesuus ilma Maariyaam irraa dhalate kana waaqatti isa beekamoo namatti ilma isaatiif beeka. Thank you. Akka namni namarraa dhalatu waan akkasii hin jedhu lallabadis gaafisa gaafa deebisuun beeytu maal naa lallabda. Yesuus dhaggeeffadhu ka ilmicha afura qulqulluun akka ulfaa'e sitti meera. Kunne bira kunne barsan an dubbii Maariyaamis fudhadhe kan afura qulqulluus fudhadhe kaammoo waaqayyo abbaan Yesuus kaati waaqayyotun Yesuus kana waaqayyotti isa beekamoo ilma waaqayyooti isa beeka. Ilmi waaqayyoof waaqayyo tokkuma ustaas. Akkasiin hin jenne gobasi gaafii gaafadhe hin dhageessu. Waaqayyottis ilma isaa irraan sii deebi'e. Abbaa waan ta'eef ilma koo jedhee waama garuu waaqayyo. Gaafii naa deebisi yoo deebisuu hin dandeenye hin danda'uunis beekumsarraa nama danda'uun gaafadhaan ammoo yoo hin dandeenye gara faraanfaan dabarsa. Ani akkasiin barbaannetti duwwaatti hin deebisu kaa ustaas. Yoo ani sin gaafa gaafii sii ta'uun afaan ana kan fadhe si gaafadha akka feetetti deebisi waan sin jedhe. Waan sin jedhe waaqayyo abbaan Yesuusin ilmatti beekamoo ilma. Yesuus kun ilma ta'uu ilma Maariyaamiif akka kannetti beekamu waaqayyo ta'uu beeka waaqayyo abbaan Yesuusin. Thank you. Waaqa fuunee waaqa bira baasna qoya. Waaqayyo abbaan Yesuusin ilma isaa ta'utti beeka abbaa waan ta'eef ilma jedhee waama. So waaqayyo naa deebiste hin barbaadu. Waaqayyo jechuun maqaa isaatiin si qabe kuni dubbii warra waldaa kee dhaqadhu naa deebiste gaafii sadeenu takka biyya lafarraa namni akka keetii naa deebisan jiru. Maariyaam Yesuus ilmatti beeyti nama beeyti naan jette takka ragaa waraabamee jira. Lammaffaa afurii qulqulluun Maariyaam na dhaggeeffadhu naafaan fixadde ulis irraa. Akkasaan anis waan hin jedhe keessan deebi'a. Dhaabbadhu waan naan jedhe inde qooyi uummataaf hin ibsa. Jarana waan hin gaafadde Yesuus Kiristoos jedhamu kana namni Maariyaam irra beeku jira jennaan hin jiru naan jedhe akkuma maatiin ofii nama beeytu hin jiru Maariyaam mucaa dhalte kana waaqatti beeyti moo namatti beeyti jennaan ilma isii ta'uu beeyti naan jedhe takka. Lammaffaa ergamaan waaqayyo kan waaqarraa abbaa biraa waaqayyo biraa dhufe kuna Maariyaam kun Maariyaam akka ulfooftee ilma deessu beeyti malee nama akka deessee beeyti malee waaqa ta'utti hin beeku ergama waaqayyo naan jedhee naa deebise. Sadaffaa waaqayyoon abbaa isaan jedhan kun Karte Yesuus kana waaqatti beekamoo ilma beeka jennaan waaqatti beeka jedhe allaqe eenyutu Yesuus Kiristoos waaqa isa godhe gaafii maxarasha. Maariyaam hin goone afurii qulqulluun hin goone abbaan hin goone eenyutu Yesuus Kiristoos waaqummaa ati waaqa jedhee waaqummaa itti kanne naa deebisa. Thank you. Ani wantoota amma jette uummata kana uummata 2002 jiru fuulduratti ustaas dhuguma sitti maal waan si madaalle dubbatte waan si madaalle ani kabaja keetti buun barbaadu garuu na sobde siin jedhu aggeeffatu wallahi dhiifama naan jedhu eessatti dhiifama naan jedhu si kabajaan siin jedhu maal si kabajaan jiru yoo lallabe qofa malee no ani akkasin godhu ani kanan siin jedhan wantoota ani siin jedhera waan faallaa dubbatte yaa akka namaatti Maariyaam mucaa kana
Detailii beetti yoo ishee caalatti waa'ee mucaa ishee kana namni beeku jira waan jedhu hin beeku si jedha akka namaatti mucummaa isaa ishee guddise waan ta'eef waa'ee mucummaa na gaafatta yoo ta'e ishee duwwaa beekaas jedhe. Waaqayyo ergamaan immoo waa'ee maal ta'uu isaa beekaa jennaan waaqayyo ta'uu isaa hin beekaan siin jedhe. Yaa sitti ergaa isaa immoo Eessa Waaqa jedheen? Okay, Randeebi. Okay. Jaran ala soba guddaa. Hold on. Indubisa. Oille. Addaan aboo dhaggeeffadhu. Laala kana jedha. Kunoo hin ulfoofta. Ilmaa sindeessa. Maqaa isaas immoo Yesuus jedhii itti moggaasee. Waaqayyoof maqaa moggaasee moo ergamaa? Okay, hold on. Ergamaa Waaqayyoo. Waaqayyoof maqaa moggaasee moo namaaf maqaa moggaase? gadi sikiitii Nadeebis jira. Okay, na dhaggeeffadhu ammas dubbiin asumatti wangeeliin keewwata akka takkatti word by word qaal baqaalis rakkisa. Waan jedhe ilma deessa jedheen. Okay, maqaa kana eenyutti moggaase Yesuus? Yesuus jechuun isa dibame jechuudha. Masii jechuudha. Eenyutti moggaase? Minne Yesuus maalatti siin jedhe? Eenyu maqaa kanatti moggaase? Ergamaa Waaqayyo. Eenyu maqaa kana isaa dhufe? Eenyu isaa dhufe maqaan kun? Ergamaatu fidee dhufe. Ergamaan isaa fide? Waaqayyo biraa fidee dhufe. Waaqayyo kan biraa? Abbaa biraa. Kadhalate kun Waaqaa miti? Ilma Waaqayyo ilmaadhaan. Waaqaa miti. Haa deebiste. Amin Allah. Ani gaaffii qaba. No. Ani gaaffii qaba. Ani gaaffii qaba. Ish arrana lattani gaaffii fudhatan. Galanni Waaqayyoof. Maali wangeelaa udii deemaa jiraasee kana. Dhiisne kana. Gaafa dubbadhu. Beelana kaasee bar. Narraa fuuta. Ustaas gaafadhu. Okay, thank you. Quraana suuraa 27 lakkoofsa 18 dubbisi baasi. Baasi ustaas siyaatee argaa dubbisu wayyaa. Baasi dubbisi gaafadhu yoo. Baasi dubbisi wangeelaan baasaami. Maal inni Arabiffa isaan qabu kaa? Arabiffa Oromoo dubbisi. Arabiffa dubbisu beektaa? Beekan Arabiffa isaa dubbisuun. Dubbisi Oromiffa dubbisi waan qabsan bakka irraa dubbisi sana nama dubbisi. Okay. Si dubbisa. Beelaatiin akka galla kirta kana galtee gooftaan si haa beeleessu hin jedhu. Waa'ee Nabii Suleemaanii fi loltoota isaa otoo isaan darbaa jiranii dubbisi. Mitiidhaan. Gartee laaduu ka jedheen saniif deema. Mitiin dubbatti gara harree dubbattu. Seexaana dubbatu waa hundaan wangeelaa isaa siif fida. Arrabsoon na eenka ustaas maal taa'e? No jechuun hin beeka bakka deemtuuf dubbisi guututti. Maal dubbisi maal dubbisu maal gaafa dubbisi dhaqiti ati dubbisi si ragaa fidate ani gizeen wangeela fidu ragaa naasi fidate dubbisi quraana si ragaa fidachuu jiru. 28 si dubbishi. Waan takka badii qabdu hin jirtu bakka sana baduma takka hin qabdu hin fudhadha. Gaaffii ati irra itti qaanoftu si gaafadha ammas. Gaafadhu abbaa gaaffii itti qaanna hundi an quraana an akka keessanitti itti mormu quraana udaan nyaadhu naan jedhe niin fudhadha. Isin hin fudhattan wangeela bar. Safuu wallahi udaan nyaadhu udaa fincaan dhugu yoo naan jedhe dhaggeeffatu naan dhuga. Isin dubbii Yesuus takka isin fudhattan. Phaawulos malee. Ani caqasa kana. Diduu kan neddaftu deemtuma wangeeluma kee diduudhaatti hin jirtu. Kaboodara deebitee amanuu deemtu. Akkuma ananii wangeela dubbisi bakkaan quraana fudhanne naafidi bakkaan quraana fudhanne naafidi bakkaan quraana fudhanne akka sanatti naa dubbo naafuuta yaa ati hin fudhattu naafidi jarana miliyoona galchine maal taatan miliyoona galcha taaptaabi maal emmaa sa'o kooppi linkii maal ani gaaffii kiyya akkam gaaffiin kalke quraana bakkaan hin fudhanne takka naafidi mee bakkuma takka naafidi kan hin sirra mormee didu. Bakka udaan nyaadhu yoo harkattee fidiiti nyaadhee nama si garsiisa. Akka keessaniiti nuti quraan itti amannaa bara. Asmaa'am jedhe. Mata isin kadhanne mucaa namaa. Quraan ishee 27 18. Okay. Maaloo ani naan baasuu ibasuma mindinoo. Mallattoo gaafitti godhi gaafadhu. Dubbisi quraanicha akkatti dubbisuu barbaade. Dubbisteen bakka sana akkana naagalee jiraniin beeka bakka sana already for gaafii kee qofa gaafadhu dubbisu. Ati dubbisi namootaaf namni dhaga'uun barbaadeen immoo dubbisi. Dubbisi. Quraana kee qofa na gaafadhu. Gaafii na gaafadhu yoo ta'e dubbisi. Okay, gaafiin kan kee ani dubbiseetuma dhiisuudhaan hin gaafattuumi.
Si gaafadha achirratti. Na gaafadhu dura dubbiste ati dubbistee jirta moo dubbistee hin jirtu? Dubbiseeraan. Na gaafadhu gaafii kan kee allaqe. Okay, seenaa kitaabichaan sitti hima. Saacaqee sun akka jedhu seenaa natti hin jenne seenaa miti quraana seenaa wanatti hin jenne gaafii na gaafadhu hin jenne. Si dubbiseen achi si gaafadha. Quraana tuni darbaa jiru loltoonni isaatu isaan darbaa jiranii gondonni achi turanii gondaan suni gondata warra kaaniini Suleemaaniif loltoonni isaa akka isin hin dhidhiinnee fi kottaa boolla keessanitti galaa jedhaniitu gondonni walitti dubbatanii Suleemaan jalaa turaniidha. Inamantaa jecha kana dhugaadha ittiin fudhataa kan? Hin fudhadha. Jechi kun jecha eewuti. Ni hin fudhadha quraana hin fudhadha. Gabtoonya jechi kun jecha eewuti. Deebisi jecha rabbi dubbate rabbitu natti himu jira. Jechi originalitiin isaa jecha kana dhaggeeffadhu qoyka karaarraa goraa kan jedhe gondaadha moo rabbidha? Rabbitu nabi Muhammaditti himu jira. Na dhaggee qoyka dubbiin kun dubbii rabbiiti moo dubbii gondaati? Dubbii rabbiitu himu jira. Akkamitti waan gondaan dubbatte rabbi dubbate rabbiitu nabi Muhammaditti himu jira. Okay gaafa Maatiyos keessa gaafa dubbate Seexaanni Yesuusiin akkana jedhu dhaggeeffadhu fakkeenya kana siidha. Furadde dubbii rabbiitu Jibriil nabi Muhammaditti himu jira. Bara Suleymaan hin nabi Muhammad. No asuma irratti gaafa. In darbin dhaggeeffadhu naan deebine. Ani kanis hin jechaa. Maana gaafate ni fudhattaa inaan jettee bar. Ni fudhattaa inaan jettee kan. Qoy gondaani abbaan dubbii kana gondaadha. Eenyu kanatti himu jiru fakkeenya na dhaggeeffadhu fakkeenyaaf waasii godha. Yoo afaan Oromoo jechuun seerluu kana kitaabaan barreessa fakkeenyaaf. Kitaabaan barreessa dubbii kan liibaan akkana jedheetiin kitaaba san barreessa kitaabni san kan eenyuti kitaabni nan barreessan. Originalitiin isaa kan eenyuti? Listen to me amma fakkeenyaaf dhaggeeffadhu waasii keessaa qoyin jarjarin ankara takkottu namootu wallaahi laziim yoo chaalenjii feete yoo moofe fakkeenya kitaabaan kataba dhaggeeffadhu kitaaba barreesseetiin kootii godhee kitaaba kana keessatti liibaan bara kana jedheen jedha kitaabni kun kan eenyu jedhama dubbii kana eenyu himu jira dubbii kana. Dhaggeeffadhu barreessaan kitaabichaas abbaan dubbichaa ana. Eenyu himu jiru. Na dhaggeef abbaan dubbichaa ana barreessaan kitaabichaas. Eenyutu ummatatti himu jira. Eenyu ummatatti himu jira. Dubbii eenyutu himu jira kallatti laayifii. Situ himaa jira waan ani jedhe situ himaa jira. Kitaabni kun kiyya dubbiin kun kiyyaa miti anaaf barreesseemi. Ankee miti. Kan kee miti. Ati barreessite malee. Kitaabni eenyuti? Please namoota hedduu namoota wallahi mee deeme kitaaba dubbisa keetti barreessa. Kitaaba gaaffii ko. No. Fakkeenya akkasii si godha qoy. Osoo wangeeluma keetti irratti waan akkanaa beeyte. Fakkeenya. No. Fakkeenyumaan si qaba. Fakkeenyuma exactly. Ani gaaffii ko siif. Eewli miti. Wanta wal madaalchisaadha. Dhaggeeffadhu wangeela Seexaanni yeroo dubbatu eenyu waan Seexaanni dubbatu nutti himu jira. Na dhagge ustaaz. No. You have to answer kana wajji. Gondoo sana jechuudha. Yeroo Seexaanni dubbatu eenyu nutti himu jira. Na deebisi. Please. Deebisi. Si deebisi. Rabbi. Okay, si deebisa. Cufadhu siif hin deebisa. Mute yourself. Your respect nama godhi. Cufika. Si kabaja. Cufika si hin deebisa. Kana boodaan hin gaafattu. Dhaggeeffadhu. Waan ati gondoo fi waan jettu miti. Gartee Rabbiitu Jibriiliin quraanii dubbii nabi Muhammad irraa qofan qabu waan taate kan wahuma taate hundaa'u Jibriiltu itti hime akkana siin jedhan akkana jedhanii jedhe rabbiitu itti nabi Muhammad itti himu jira dubbii rabbiitu nutti hime abbaan fedhe waan fedhaa jedhu yoo kan akkasiitiin hin deeme jette Seexaanni akkana godhe Yesuus wajjin akkana ture Yesuus akkas godhe jedhu maatii sogguu nutti himu jiru Seexaanatu wangeelra dubbachuu jira moo namni nutti himu jiru kana dubbii Seexaanaa nutti hime moo waan Seexaanni jedhee nutti hime. Thank you. Ani gaaffiin ko originalitiin dubbicha abbaan dubbii kana rabbi dhamoo gondaa. Abbaan dubbate rabbiitu himu jira rabbiitu dubbate ka nabi Muhammad eenyutu himu jira. Abbaan dubbii kana gondaa moo rabbi ustaaz please bollatti galaa kan jedhe gondaa. Isin araarsa. Wallahi afaan yoo dhugumaan ilma waaqayyoo taate dhaqaa darbadu jedheen dubbiin Seexaanii san eenyu ilma waaqayyoo kan dura jedhe bus. Ustaaz isin araarsa. Yoo gaaffii ko barteetta garuu ustaaz. Bareera. Ustaaz Abumaan isin sirriitti na dhaggeeffadha. Libani sirriitti na dhaggeeffadha. Waan isinitti himu kana dhumarra isin gaafadha waan ta'eef. Tole. Gaaf tokko Finfinneetti haaraan gala beektanii bara barataa ture san. So afaan Amaariffaan danda'u ture na dhukkubee
Doktora Waliyaa bira deeme qabeenyaadhaan waame ol galchii jedheen. Tole. Asumaanis akka bashannantaniif. Zabeenyaan na waamee ol na galche doktora biratti. Sambooddee ol galee maal si dhukkubaa naan jedhe. Waan itti madhu kanan beeku afaan Amaariffaatiin. Ammas irra deebi'ee na gaafate. Na wallaale. Yeroo sadaffaa na gaafatee jennaan deebisuu dinnaan bakka hidhuu xaalli naan jedhe naa ba'ee jedhe. Hai. Bakka na dhukkubaa jira waan ta'eef dirqama baanaan yaalamaan jiru waan ta'eef doktora naan jedhe. Indi yaara geenyaaliin jedhee waan jedhu dhabee qofa itti agarsiifadhee si galee. Amma yaasilaaliin deennaan doktor yaasilenyaalin jedheen gaafsanan qabadhe yaasilaal jechuudha. So amma seenaa kana gaafadhaa ustaaza Bumuwaas Liibaniin dubbiin ammaa kana eenyu jedhaa gaafadhaani waan amas nittin. Akkas. Liiboo. Limo. Ustaz atamma qoy wanta Barnaan deebi ustaz wallahi hararra nan qaba. Dubbiin amma kan eenyuti? Qoy atumti maal dhageera maal la gaafachuun barbaade eeyolle ustaz kan dubbiin amma dhageenye kan eenyuti jedhani si gaafatan ana miti kana faanoo dubbatte. Yaa naanatu sinitti be waan ta'eef hin ta'u ustaz Bumuwaas dubbiin amma dhageenye kan eenyuti sinaa jedhani. Eeyolle ustaz qoy amma kuni ko ela waan gaafii dubbiin amma himamte kun eenyuti? Amma kana jechaa jiru oo anti ustaz si gaafatan deebisiifsan booddee na faana. Liibaan kana qofa na deebisa wallahi tana yoo deebise si gara. Liibu ila jecha kana dubbisa jecha kana bishaan dubbisa please once eeyo jecha quraanaadha kabajaaj sanatti deebina jecha malee into your homes so Solomon and his armies do not crush you Liibaan dubbii faraan doktora dhaqee afaan waa xiqqoo isa dhibee qufaadha argise kaanumaatu foorreen bitadha jee kaanis me'ee wallaalee foon bitachuu so faraan dhaqee akka qofaas akshinaan agarsiisee si qofaa isaa si dhukkuba jedhanii eeyyee jedhanii achi booda jedheen kana dubbii kana ta doktor mana yaalaa dhaqu kana dubbii kana eenyuun dubbii nama dubbeetu kun faraan ta'e eenyuutti mee. Maaloo wantichi naan galee maal jechaa jirtu jechuun maal galee jira ture injiru gurbaan wallaali. Laaki amaantu wallaali eenyuun nutti mee dubbiin kun eenyuuti. Laaki ustaas Faraan naqeetu ishee amaantu wallaali miti. Nutti gaaffii gabaabaa si gaafatan Liiban dubbii kana eenyuun nutti mee kan eenyuuti dubbii nama dhageenye. Kan eenyu dubbiin kun amma kan dhageesse kun eenyurraa hin dhageettee himta deemteeti. Faraanitu nutti mee. Ishee. Dubbii Faraan. Mallaqee. Ishee. Maal fa'aa qaree minuu na yaalleqa'u. Garuu yoo keessa seente laalte dubbii Faraani jette malee keessa deemte yoo laalte waa'ee doktoraa fi zabeenyaa. Kana kan sitti mee garuu Faraani jechuudha. Akkuma kana ustaaz maal siin jedhanii. Dubbiin kun kan nutti mee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaatu nutti mee garuu ammoo kan dubbatee eenyudha namni yookaan ammoo goondaa sanatu haasa'ee garuu ergaa kan nutti mee Rabbidha kanaafuu dubbiin kun kan Rabbii jedhama malee kan nutti mee Rabbidha malee goondaa sana mitiidha. Ani san barbaade ani kan hin bar ani immoo sadi jettu kana miti dubbichi kan goondaati malee kan Rabbii mitiin si jechaaraan. Rabbitu nutti mee kan Rabbiiti nun kan jennu. Sitti hime malee kanaafuu sitti mee Rabbi. So dubbichi kan Rabbii miti kaa. Mitiitu dubbate Nabi Muhammaditti Nabi Muhammadi kan hime mitiidhaatu hime moo Allahtu dubbachuu jira. Totaalii quraanni jecha Rabbii miti isa dhufuuf naa goote. Kun yaada keeti. Waan akkas jedhamtu jiru seeruma Waaqa waa barreessanis waa galatti. Kasayxaana sanii deebiif ustaata kasayxaana deebiif kasayxaanaatti deebiif. Tole mee akka ati deemtutti ati amma akkasitti piroofiizii goone mee kan kee akkas taanaan akkan kee taasifna. Fakkeenyaaf seexaanni yoo dhuguma ilma waaqayyoo taate dhagaa kanarraa of gad darbi jedheen Luqaas Wongeel boqonnaa 4 irratti. Mee amma dubbiin sun dubbii waaqayyooti moo dubbii seexaanaati? Dubbii seexaanaati. Seexaanarraa barreessan moo waaqayyootitti mee hafuura qulqulluun barreessan? Tangibly physically dhaabbatanii namoonni arganii waan dubbatan. Seexaanatitti mee barreesse moo waaqayyoorraa hafuura qulqulluudhaan barreesse sin jedhe? Namoota achi jirantu argee dubbate. Seexaan arganii. Inni argee dubbate lee waaqayyotti ni macaafni keessan namarraa argame haasaame malee wangeellee. Sagaleedhaan dhaabbatee achitti dhaga'amee dubbate. Luqaas ijaan arguusaa ragaan agarsiisa. Na dhaggeeffadhu Luqaas ijaan arguusaa Luqaas ragaan agarsiisa. Luqaas macaafa biraa riifar gochuu danda'a. Macaafa biraa riifar godhee barreessuu danda'a. Luqaas ijaan argeera moo nagar? Dhaggeeffadhu garuu. Ijaan arge moo nagar Luqaas? Ani Luqaastu nutti mennee amannaan muslimu. Luqaastu barreesseneeti malee. Luqaastu barreessetti amanta miti? Luqaas kun seexaanatu timee seexaanarraa barreesse moo hafuura qulqulluu waaqayyoorraa barreesse?
Never nuni afura qulqulluurraati kitaabii abaluuf akkatti barreessan kan jedhu nuni wantoota akkatti fudhannu qabna malee fakkiya barreeffama sana ani kan isitti wangeelli amma dubbataa jiru Luqaas wangeel kun afura qulqulluurraa barreeffame moo seexanarraa barreeffame? Waa'een seexanaa kun kutaan seexanitti Yesuus qore sun afura qulqulluurraan barroofne. Seenaa madubaatii wangeelli qulqulluu afura qulqulluurraa fudhatanii barreessan moo seexanarraa barreessan? Wangeela qulqulluu tootaalii isaan godhin kaa indee Luqaas wangeel sin jechaara Luqaas wangeel sin jechaara wangeelli Luqaas guutummaa isaa barreeffame moo seexanarraa barreeffame? Oy wangeela Luqaas guutummaa sana gaafachaa jirta? Guutummaa isaa chapter 1 dha kaasee kan jiru guutummaan isaa hunda san si gaafataare afurarraa barreeffame moo seexanarraa barreeffame? Thank you. Wangeela Luqaas keessatti seenaan barraa'eera waan seexanii dubbates barraa'eera. Sana jechuun iddoo mana gaafatte seenaa achi keessa jiru namarraa moo waaqarraa moo seexanarraa barreeffame? Namootarraa kitaabota adda addaas reefer godhamee barreeffame. Sagalee Waaqayyooti miti jedha. Qulqulluu namarraa barreeffame jechuudha galatoomi Waaqa. Sagalee Waaqayyooti matsaafni sagalee Waaqayyooti. Ka jedhamu matsaafni sagalee Waaqayyooti. Waraana biraaf kennina galatoomi nu deebistee jirta bakka. Ilaala bakka eeolli. Gobas. Quraani jecha Rabbii akkan taa'anitti furuuf sagalee seexaan akka ta'e wangeelatti amantee jirta. Sagalee Waaqayyoo.